Hayyee hundumti keessanuu akkam jirtu lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha akkuma waadaa isinii galle waa'ee kompiitara afaan Oromootiin qabannee dhiyaanneerra. Afaan as keessatti kallattiidhaan hiikamanii afaanicha immoo anatu hiikee afaan waaltawaa miti. Jechoota asirratti hiikamanii jiran hunduma isaaniitu anatu hiikee jechuudha. Jechoonni kun jecha waaltawaa gaafa argatan kan isaan bakka buusnu ta'a. Ammaaf garuu jechoota irratti jechi Ingiliffaatii gara afaan Oromootii kun waan baay'ee ulfaatudha. Jechoota natti ulfaatan immoo akkuma jirutti fudhadhee akkuma hiika isaan akkuma kaa'ametti akkuma Ingiliffaan jiranitti jechuudha. Kompiitarri mataan isaa jecha Ingiliffaati. Jecha sana waan dhabneef akkuma jirutti fudhachaa jirra jechuudha. Isas fudhannee irra wantoota baay'ee akkuma asirra jirutti fudhannee jirra jechuudha. Isarratti isinis nu gargaartu jechuudha. Gara barnoota keenyatti gaafa deebinu boqonnaan jalqabaa seensadha. Waa'ee kompiitaraa erga dhumarratti erga waa'ee kanaa barattanii xumurtanii booda kompiitara jechuun hiika isaa, ramaddii isaa, hanqina kompiitaraa fi faaktaroota kompiitaraa deebisuun ni danda'ama jechuudha. Gara hiika isaatti gaafa dhufnu kompiitarri meeshaa elektirooniwaadha. Meeshaa elektiroonikii ta'ee ajaja itti kenname sagantaadhaan kan raawwachiisudha. Tartiibaan jechuudha. Akka ajajametti kan raawwachiisu jechuudha. Yaada dhalli namaa itti kennu fudhatee kan raawwachiisudha. Kompiitara kan ajaju dhala namaati. Yaadas kan kenneef dhala namaati. Daataas keessa kan kaa'e dhala namaati. Kompiitarri dhala namaatiin ala hojjechuu hin danda'u. Kompiitarri of danda'a miti jechuudha. Kompiitarri maashinii isa yommuu walxaxaa kan ta'e kan dhalli namaa hojjetedha jechuudha. Dhala namaatu kalaqa harka namaati. Harka namaatiin hojjetame. Gargaarsa dhala namaa malee kompiitarri kun immoo hojjechuu hin danda'u. Garuu ariitiidhaan baay'ee ariifataa ajaja isatti kenname sana maayikiroo sekondii tokko keessatti ajaja miliyoona tokko ol raawwachiisuu yookaan immoo execute godhuu danda'a jechuudha. Ajaja miliyoonaa ol jechuudha. Sekondii tokko ariitii baay'ee ariifata jechuudha kompiitarri. Kompiitarri yaada namni kennu sanarratti hundaa'eeti kan inni hojjetu. Yaada dogoggoraa yoo nuti kennineef bu'aa nuti argannus bu'aa dogoggoraati jechuudha. Kompiitarri adeemsa afur guddaa keessummeessa jechuudha. Jalqaba irratti galteedha. Galtee fudhataa. Galtee sana piroosas godhaa yookaan immoo inni adeemsisaa. Erga adeemsiseen booda bu'aa nuu kennaa. Bu'aa sana immoo hin ol kaa'a jechuudha. Hin ol kaa'a. Hin kuusa jechuudha. Seef godha jechuudha. Stoor godha jechuudha. Kanaaf kompiitarri kana keessa darbuu qaba jechuudha. Kompiitarri ajaja kennameef tartiibaan kan inni hojjetu. Jalqaba viidiyoo yoo banne itti aanee yoo muuziqaa bannee itti aanee yoo dokumentii wayii bannee tartiibaan akka isaan ajaja akka nuti ajajnetti kan inni nuuf banu. Garuu operating system irratti fuulduratti immoo irra deebinee hin baranna. Ajajni kennamu sun xiqqaa fi guddaa kan jedhamu jira. Yoo inni dura baname sun baay'ee daataan isaa baay'ee guddaa ta'ee fi inni itti aanee baname xiqqaa ta'e isa xiqqaa sana dursiisee banuu danda'a. Eenyu kompiitarri operating system tu kana hojjetaa isa immoo operating system irratti baranna jechuudha. Kompiitarri kompoonentii gurguddaa lama qaba. Hardware fi software jedhamu. Kitaaba tokko irratti isinis dubbistaniitu ta'a. Yoo dubbistaniitu ta'e bakka sadiitti kan qoodan jiru. Hardware computer systems are divided into three main parts. Hardware part, software part and people jedhu. Humna namaa yookaan immoo dhala namaa human being jechuudha. Dhala namaatu nama kompiitara kun hojjechuu hin danda'u waan ta'eef kompiitarri bakka sadiitti qoodama. Hardware, software fi dhala namaa jechuudha. Har'aafan hardware software qofaan qabadhee dhufe isa kaan isin dubbisaa itti fufaa jechuudha. Hardwarein qaama kompiitaraa ta'ee ala kompiitaraatiin isa ta'u keessa kompiitaraatiin kan argamu ta'ee isa tuttuqnu isa qabachuu dandeenyu tangible wanta ta'edha jechuudha. Wanta qabatamuu danda'u wanta tuttuquu dandeenyudha jechuudha. Softwarein immoo sagantaa yookaan immoo ajaja ta'ee kompiitara keessatti kan argamudha yookaan immoo hardware keessatti kan argamu. Softwarein maalidha? Ajaja instruction isa eebbisan jechuudha. Sagantaa program isa eebbisan jechuudha. Isaan kanadha. Malee wanti ijaan arginee qabachuu dandeenyu, tuttuquu dandeenyu software keessa hin jiru jechuudha. Akka namoonni biroo hiikanii miti. Software is the inner part of computer namni jedhu jira. Inner part jechuun keessa kompiitaraa jechuudha. Keessi kompiitaraa fakkeenya moobaayilii yoo fudhanne moobaayiliin kompiitaraa the inner part of mobile is SIM card and memory. Memory nama hardware. Software miti. Keessa kompiitaraatti kan argamu hundi software miti. Software keessa hardware kan argamu ta'ee ajaja yookaan immoo programming achi keessatti fe'amee jirudha.
kanadha jechuudha. Komponentii haardweerii walii wajjin ilaalla. Haardweeriin bakka gurguddaa afuritti qoodama. Input device, output device, processing device and storage device kan jedhamudha. Device jedhu meeshaa jechuudha. Meeshaa jechuun device fudhachuudhaaf fayyadeen device sana fudhadhee device galtee. Isa kana immoo device galtee jechuun data ala kompiitaraatti gara kompiitaraatti ergamu jechuudha. Dataadha. Ala kompiitaraatti fayyadamaadhaan gara kompiitaraatti kan ergamu jechuudha. Ala kompiitaraatti gara kompiitaraatti kan ergamu. Eenyutu ergaa? Fayyadamaatu erga jechuudha. Device'n galtee immoo data ergame sana baatee gara kompiitaraatti kan geessu jechuudha. Isaan sunis keyboardii, maawuzii, iskaanarii, screen touchii, maayikii kun data namarraa fuudhanii yookaan immoo fayyadamaarraa fuudhanii gara kompiitaraatti geessu jechuudha. Keyboardiin data namarraa fuudhee gara kompiitaraatti geessa. Maal geessaa? Teekstii yookaan immoo barreeffamaan geessa. Maawuziin immoo poointii yookaan immoo tuttuqaadhaan geessa. Maayikiin immoo sagalee namarraa fuudhee gara kompiitaraatti geessa. Akkasittiin kan hojjetan. Iskaanariin immoo hardi koppii gara soofti koppiitti jira. Maal? Footoo yookaan immoo suuraa jijjiira jechuudha. Asumaan soofti koppii fi hardi koppii isinitti himeen darba. Soofti koppii jechuun barreeffamoota garaagaraa, suuraalee garaagaraa kan kompiitara keessatti argaman jechuudha. Wanti kompiitara keessatti argamu hunduu soofti koppii yoo jedhamu, kompiitara keessatti stoor ta'ee kan jiru, seef ta'ee yookaan immoo kuufamee kan jiru soofti koppii kan jedhamu yoo ta'u, isaan kompiitara keessatti kuufamanii jiran kun gaafa isaan ala ba'an, kompiitaraan ala gaafa ba'an, maalidhaan bahu? Piriinti ta'anii yoo bahan, waraqata irratti yoo argine, suuraa waraqata irratti yoo argine, barreeffama kitaabaan yoo argine, kitaabni sun hardi koppii jedhama. Suuraan sunis hardi koppii jedhama. Hardi koppiin qaama kompiitaraan daataa kompiitaraan ala jiru yoo ta'u, soofti koppiin immoo daataa kompiitara keessa jiru jechuudha. Daataan erga pirooses ta'ee booda gara keenyaatti gara fayyadamaatti kan ergamu jechuudha. Divaayisii bu'aa jechuun immoo kan daataa sana baatee gara yuuzarii yookaan immoo gara fayyadamaa dhufu jechuudha. Piriintarii, ispiikarii, iskiriinii, piloot gootii fi piroojeektarii fa'aa fudhachuu dandeenya jechuudha. Piroojeektariinis laayitii asii gara yuuzariitti dispilay godha. Piriintariinis dookumentii garaagaraa bifa hardi koppiitiin nuuf fida. Ispiikariin sagalee fuudhee akka nuti dhageenyuuf muuziqaa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa nutti agarsiisa. Iskiriiniin immoo bifa barbaade viidiyoodhaan ta'uu danda'a, muuziqaadhaan ta'uu danda'a, wantoota garaagaraatiin nuuf ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf televezyiinii fudhachuu dandeenya. Televezyiiniin output device keessaa isa tokkodha jechuudha. Device adeemsa yookaan immoo processing device dha. Processing device xiqqoo ishee waa'ee processor xiqqoo ishee dubbanna. Processoriin qaama inch square tokko keessatti argamtu taate pilaastikaan kan haguugamteedha. Square sana keessa immoo squareewwan siilikoonii baay'eetu keessatti argama. Xixiqqoon jechuudha. Isa sana keessatti immoo siilikoonii sana keessa immoo qaamni elektirikaalaa yookaan immoo elektirikaal paartii miliyoonaa oltu keessatti argama jechuudha. Processoriin tiraansistoorii 100 ol of keessaa qaba. Processoriin sammuu kompiitaraatis ni jedhama. It's a brain of computer. Hojiilee gurguddaa kompiitarri cinaanis ta'ee cina garaa hojjetu hunduma isaa piroosesariin ni hordofa. Sirriitti hordofa jechuudha. CPU jennee waamuu dandeenya jechuudha. Divaayisiin kun yaada yookaan immoo galtee irraa fudhatee erga pirooses godhee booda pirooses kan godhe sana immoo garamitti erga gara daataa bu'aatti erga jechuudha. Daataa sana jechuudha. Divaayisii bu'aa fayyadamee inni erga divaayisiin bu'aa immoo gara storage divaayisiitti erga yookaan immoo kuusaatti achi erga jechuudha. Daataan pirooses ta'e raawwatan jechuudha. Piroosesiin adeemsa qoyyabootaa fi loojikis ni raawwata. Piroosesariin arithmetic loojikii fi loojikaal opereeshiniidha kan inni raawwatu. Qoyyaboota jechuun ida'uu, hiruu, baay'isuu fi hir'isuudha. As keessatti immoo kan tana dura baramaa hin taane modulation kan jedhamu jira. Module jechuun haftee jechuudha. 10 hiruu 3 haftee isaa tokko 10 hiruu 3 walqixata what is the module of 10 divided by 3 odoo jedhanii deebiin isaa tokko jechuudha. 10 hiruu 3 sila 3 tuqaa something gidaayyuu akkas miti. Modulationiin haftee fudhata jechuudha. Kanaafuu inni kunis qoyyaboota jalatti ramadamaa jechuudha. Loojikiin immoo negeeshinii endaa fi oridha jechuudha. Negeeshiniin faallaa fuuldura isaa jiru yoo ta'u endaan immoo yaada lachuu kan fudhatu, oriin immoo yaada lama akka tokko kan fudhatu jechuudha. Isaan kana bal'inaan fuulduratti ilaalla jechuudha. Divaayisii kuusaa storage device jechuudha. Divaayisiin kun immoo bu'aa argame kuusuudha. Hojiin isaa waa tokkoyyuu miti bu'aa argate sana ol kaa'uudha. Boru akka itti fayyadamnuuf
yeroo dheeraan booda deebinee akka itti fayyadamnu nu gargaara. Meemoorii hard diskii filaashii fa'aa jechuudha. Divaayisiin kuusaa kun bakka lamatti qoodama. Divaayisii kuusaa jalqabaa fi divaayisii kuusaa lammaffaa primary storage device and secondary storage device kan jedhudha jechuudha kan hiikame. Divaayisiin kuusaa jalqabaa kun kan daataa kuusuuf fayyadu ta'ee keessa kompiitaraatti kan argamudha. Divaayisii kanaan ala kompiitara dalaguu hin danda'u. Fakkeenyaaf raamii fi roomiin hin jiran taanaan kompiitarichi hojii ni dhaaba jechuudha. Meemooriin jiraachuu baannaan kompiitara hin jiru jechuudha. Deep sound kan jedhudha dhageenya malee black screen nutti agarsiisa kompiitarichi garuu banamuu hin danda'u jechuudha. Meemoorii jalqabaa or meemoorii raamii jechuudha. Raamiin kun piroosesariitti dhiyeenyaan argama. Maaliif daataan piroosesarii execute godhu kan immoo pirooses godhu sana raamii irratti stoor ta'a, raamii irratti kuufama. Kanaafuu itti dhiyaattee daataa sana ofirratti baattee piroosesariin daataa kuusuu hin danda'u. Pirooses godha malee, hin ajaja malee, execute godha malee ofiisaatii wanta ofirratti kuufatu hin qabu. Kanaafuu eenyu irratti kuusaa? Rejistarii fi raamii irratti ol kaawwata jechuudha. Kanaafuu raamiin itti dhiyeenyaan piroosesiitti dhiyaattee argamti. Qabiyyeen ishii amma jijjiirama. Yeroo yeroodhaan jijjiirama. Gaafa piroosesariin hojjetee dabarsu jedhus daftee hojjettee dabarsuudhaaf raamiin itti dhiyeenyaan argamti. Raamii irratti daataa yeroo dheeraadhaaf kuusuun hin danda'amu. Permanently store godhuun hin danda'amu. Irraa bada akkasuma kan biraatu dhufeera ta'a. Kompiitarri sun cufamee banamnaan daataa sana irratti argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu raamiin daataa store godhuu hin danda'u. Yeroodhaaf qofa. Piroosesarii faana waan socho'uuf instructionii meeshaa tokko sakandii tokko keessatti raawwachiisa jechuudha. Yeroo hunda sakandii tokkotti instructionii ajaja miliyoonaa keessummeessaa jechuudha. Meemoorii kun yeroo tokko raamii jedhama. Random access meemoorii isa jedhu sana jechuudha. Namoonni yeroo kompiitarri kun raamii 4 qaba gaafa jedhan waa'ee guddina raamii himuuf yaadaniiti. Guddina raamiin saayizii isaa meeggaabaaytii 4 kiiloobaaytii amma kanaati. Giiggaabaaytii yookaan immoo moobaayilii keessatti meemooriin kiyyaawwan 2GB dha, 4GB dha, 8GB dha. Sun maal agarsiisuu fi guddina raamii sanaa ibsuudhaaf jechuudha. Guddina meemoorii sanaa ibsuudhaaf jechuudha. Meeggaabaaytiin tokko jechoota miliyoonaa ol qabaachuu danda'a. Wanti yeroo dheeraaf raamii irratti kufu hin jiru. Kuma nama sanitti. Roomiin immoo roomiin read only meemoriidha. Roomii irratti daataan dura gaafa kompiitara warri manufacture godhe sun irratti kuusa ofirraa qabdi. Read only meemoriidha. Irraa dubbisuu malee irratti barreessuun hin danda'amu jechuudha. Roomii already daataan garaagaraa kan kompiitarri itti fayyadamu dursa irratti fe'amee jira jechuudha. Gara baasitiin immoo raamiidhaan walitti hidhamaniiru. Baas jechuun sarkiitii keessa kompiitaraa maazarboard irratti argamtu taatee gidduu raamii fi roomii gidduu daataa garaagaraa jidduu keessa deemtee kan wal qunnamsiiste jechuudha. Baas kan jedhu achirraa ka'ee baasii isuma magaalaa keessa olii gad deemee namoota asii fuudhee achi gaggeessu kanarratti hundaa'ee kan moggaafameedha. Baasiin tun olii gadi oofuudha daataa olii gadi oofuudhaaf gargaarta jechuudha. Gidduu sana raamii fi roomii gidduu walitti hidhee jiru isheedha jechuudha. Qabiyyeen roomiidhaa. Yeroo yerootti hin jijjiiramu garuu hamma raamii hin ga'u. Raamiin ariitiidhaan jijjiirama. Million instruction per secondiidha waan ta'eef daataa yeroo dheeraaf kuusuuf gargaara. Eeyyee daasan irraa badu. Raamii irraa balleessuun hin danda'amu. Daataa jalqaba al tokko irratti kuusuudhaan permanently store godhu yeroo dheeraadhaaf store godhuu danda'a jechuudha. Piroosesariin barbaachisaa ta'ee gaafa argame qofa waliin hojjetu. Raamii fi piroosesariin waliin hin hojjetan jechuudha. Barbaachisaa yeroo ta'e qofatti yeroo darbee waliin hojjetu jechuudha. Kana akkuma nama isin ibsedha. Meemoorii fi raamii fi roomii wal dorgomsiisa. Meemoorii jalqabaa jechuun raamiidha. Meemoorii lammaffaa jechuun immoo roomiidha. Meemooriin jalqabaa baay'ee ariifata. CPU cinaa waan jirtuuf qaaliidha immoo guddii jechuudha. Kapaasitii xiqqoo qaba. Kallattiidhaan piroosesariitti hidhama wal cinaa jiru waan ta'eef. Inni kun immoo yoo wal dorgomsiisan harkifataadha. Raamiidhaan yoo dorgomu rakasaa kapaasitii immoo guddaa qaba. Hayyee sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan raawwateera. Barnoota gaarii akka irraa barattan abdii qabna. Waan isin barsiisne kana irrattis wanti hubattan jireenyi yaanna xiqqaattullee waa xiqqoos taatu beekumsa duraan qabdan irratti waan xiqqoo tokko dabalattaniitu jennee abdannaa jechoota afaan Oromootti hiikni kana kan Ingiliffarraa hundeeffatti hiikni kana dogoggora qabaachuu danda'a. Waaltufne waan ta'eef isinis nu gargaara bakka nu qeeqxanitti nu qeeqaa akka nu jajjabeessitatti nu jajjabeessaa nu hordofaa namoota biroof immoo sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Har'aaf kanumaan nagaatti yeroo itti aanutti immoo sooftiweerii qabannee dhufnaa hangasitti nagaan tura.